Eh, Abo khale akka ajaa'ibatti gorsa bareedaa tokkollee dhageenya sila khaleedha. Aboo gorsi kun na taa'uu didee hogguun guyya tokkotti dallage guyya kaan bakkatti jeddee beeriiroo asoo akkuma kiyyamoo imaanni kee kun akkam. Hee? Maalti qofa atinuu guyya lama sii turaa wayyaadha. Ammas giidhaa gabbaanaan halgumaan kophee haadhuun booha malee. Achi biri gakkunnaan naar kaaba jennee karaa gabaabaan jannata seenuu nama birraa. Naa turuu didee imaanni isi amma waan hin baradhu na keessatti isufirraa sheekaan gaafadha jeetiin itti yaadu jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ustaaza. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa aboo fayyuma nagaa. Har'a fuula keessatti tollee nan jijjiirame. Maali imaanni sirraa deeme? Nagamaan baate eessaa dhufte? Dhugaa itti yaasdaa tooyya. Bara akkanumatti hedduu tana fuulleen dura jijjiirame imaanii naa taa'uu didee. Diliinumaan dalagaa. Oggaatti na gorsite numaan toobbadha. Ogguun gorsa kee masgida dhagee numaan toobbadha tumaan deebi'a. Numaan toobbadha tumaan deebi'a. Irraa obsuun danda'u. Meeltaatota jedhiiroo karaa gabaabaan jannatatti seentu akkanaa himaa jeetiin isinit dhufe bar. Harma gabaabaadha kalmaan lama tarkaan badda jannatu seen. Sanuma na hintan jeetiin dhufe. Aboo yaa gurbaa falfala akkam jettusa? Kanaan duraanu dalagaan ta'e sanaa tokkana sugadhe akkatti gubeessu kaayase affeeleeti. Akkami sugadhe dubamman? Karaa gabaabaa tarkaanfata akka ajjeesanii jannata sana qaasiin ajjeesa. Sijjeesa jannata sana qofirraa maal jettu?